ما شاء الله mana katapin China kano فوقين سي خنا فكات ها iya ها mana katapin China kano China مو مقالات أنا برا نوني فوقين أنا جارو جرو رباين China ها arran guys tahu kes jenna nama أما نقول إيش تا أما أنت تبي قال ما يفيفو أما إيه ini kalau selain ke rawafte futu kabdamana ya magala ka sa ofu kabdamana دوبس أنجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دچانه ويا لمداتي أكما بيكمو فيديو نرانتنا أبزاير وجه مقالة كسد يمنتي مري تري أكسدتي أبزاير إيجان جنما منابه توني مال سون أكاس سومالي فكاس موتي كوركي في النوج دي بلن جتوها وسو غوتاك أفا ولرن بوينين مقالة رأسي قريتشو سومالي فكاس تاني توني مالي فكاس سوما فكاس ورب مي أني يخوني مالي يعني أني يخون مالي akkasitti afaan dhukkubseeti ammaan tan waliin galle viidiyoon akka jirtutti viidiyoon isaa wajjin dareene jechuudha arraan tanaa jechuudha. Oromiyaa fi Sumayyaan arraan tana ganama isa sababa itti biraa deemne qabna ilkee sirreessinaaf jenneeti qaaxaroo waan qabuuf Dr. Saddaan bira deemne Boolee Mikaa'el achumaan egaa magaalaas daawwate jechuudha inni. Sababa sanitti isaan jala hafanii inni magaalaa keessa deemee oodee gaafiidhaan mataa dhukkubse jechuudha. Boo Gana gadin baatu no jina dagise gana gadin baatu sigale dage mana daga bashannan te fidemi isamo jechuun isa magaaluma keessa aanoo fi malee bira bakka takka jechuudha. Wallahi papa hunda geessite Dirree maalu ifaan fedhaa sin jira Finfinnee dirree moodu hin jiru. makiinaan daafeetin firaanjan nama Makiinaa isaa Kunna kajau kunna. Isini kijiba. Bo? Nuti kijiba. Annar kine foto ijaanat. Jiti annar kine. Foto dubata magaalaa keessa deemee agartee malee maal inni godhee gale? Tayni makiinaa ofina. La maafish. Tanni makiinaa ofina. Ni geessi dagaba qadar ka. خلاص inni bar silaa gara hojii deemu maaliif jennaan gaafiidhaan mataa kan dhukkubsa isin yoo akkuma isaan nama gaafattan qaras magaalaa isin geessu sana rabooda isin geessu yoo nu geessite jechuun ka yoo akka isaatti kanama gaafiidhaan mataa dhukkubsan taate isin geessu isin jeebar bara afaan maa'uun isin eebar tun maaliif akkatti jallatti ijaaran asin maaliif boollataati asin maaliif karaan diriira asin maaliif akkas hayi magaalaa tana naa ijaarame gaafi mataa dhukkubsa tummaa akkas ta'uu dhabdi tummaa akkas ta'uu qabdi. Maal taree ifi jala oftemi? Maal? Isa moo? Jechuun bar waa'ee na godhe isinitti himu jiru. Akka isinis boru akka isinis akkasaa san nan gooneefin isinitti himu jiru. Isini galee magaalaa. Magaalaa eeguu fedha. Khalas magaalaa mana laaltanii dhuma bakka babbareeddu bakka waan isin geggeessuun laaltanii dhuma galtan malee sun maaliif akkas taate sana maaf akkas godhu dhabee hin jiru. Maaliif diriiree maaliif gufatee maaliif kufee maraataan kun maal asii godha maaliif asii kaasan jaafar meyaan akkamin isaa godha meyaan waan silaa jallate hunda bishaan achi gubbaa dhimmisus gisee baabura jala deemnu kaa maaliif bishaan asiin gad dhimmisan aan jaa meyaan akkamin godha akkasitti mataan dhukkubsaa olee irraan tan dhufee jira kanaafuu akkasuma jenne kun viidiyoon tasaati as booda jechuudha. Isaatuutu viiloogii isaa hojii dilayne isaa hojii magaalaa kanasa oolle jechuudha. Kanaaf inshallah guyyaa biraa isinin geessa isinoo. Geessitu. San carraa isaa diree arraan tura bari inni saawwa mail keessanii magaalaa keessa deeme. Nutis ammaan kana ni yaana. Ni yaana. Amma An amma dadhabeetiin jira dhageeffadha. Amma har'a dadhabeetiin jira. Boruun isin baqa borus boru boqonnaan jira. dalagaa qabda. Boru dalagaan qaba. Bora dalagaa qabda waan san ta'eef arran geessu. Arraqa amma dundi tekera Finfinnee sa'a dura ni rooba. Sa'a dura yoo roobne sa'a booda ni rooba. Gabbaanee ol deebi'u ni ulfaatti. Isin galee isin kalaas guyyaa aladaatiin isin geessa alada dhufu. Alada dhufu. Alada dhufu isin geessa ree. Boqonnaan torbaan hin jiru baraka torbaan kana keessa kalaas. Boqonnaan hin jiru. Amma maal? Isaan moo laaka isaan magaalaa Finfinnee dhufanii magaalaa daawwachuu qaban. Dukkaana Finfinnee. Dukkaana Finfinnee deettanii? Ni daawwattan bakka hunda deettanii. Isin galee kanaaf isinis guyyaa biraa isinin geessaa. Turtiin teessan viidiyoo laayik koomentii godhaa mee dhageeffadhu
warroottan arraan tana subscribera mee qabna hundum saddeet qaba isin jedhe warroottan yoonii fi gartee kuma soddom daawwattoonni as jiran daawwatu nu hunda daawwatu jechuudha maayii teenya tana daawwatu warri maayii teenya taatan yoonii kuma soddom nu galchitan bakka badhaasa qabdan surprise isaan isin geessa intuuttoon isin geessa bakka babbareeddu jechuudha magaalaa tana keessaa dhageeffadhaa yoo kuma soddom naqan kuma soddom seetan badhaasa qabdan isin ayyee itti dhaammadha ayyee isaanii daawwatu jaarree Badhaasa qabdan. jechuun laa yoo kuma soddom nu naqan subscribera achiin isin geessa intuuttoo kanaafuu nu naqaa jaan isin daawwattuu keessatti. Zaayiroodha. Wanna godhanii fi kuma soddom godhanii fi goone dubaaree. laa jechuun zaayiroon magaalaa gadi bara laa kuma soddom yoo godhan an bakka babbareedduun isin geessaa hanji. Bakka babbareetti jenne bakkuma zaayiroon naqasan geessu. zaayiroon bara ispaalt bara deemee bara ispaaltii qofa bara. Ispaatti irraan daddeebi'u. Silkiin taanii irtiif ni ilaalla waan isin ilaallillee ni ilaalle. kanaafuu subscriber yooniif wayyaa godhanii gartee kuma soddom naqan an badhaasa isiniif hin kennaa san daawwattootatti himadhaan isinin jeebaran ni diddanii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت وتطلع كنا خاصين دعوتن بكتير تنتي نجاي فيا كمان عشان لتا أراس جا فيديو نامدا كابانة نيجرا نيوجر كمنا عبد الظاهر يوجر كمنا يشوف أكمل بيك مقابلك أما تير كمنو مقالة في فيني را بكتاو جرودنا كومنت جلب بالرئيسة يو بيتنجل ونولا أكيد سيصير بيتنيس اسمي فرامنا نحن بكها رفتني بيتن yoo jiraattan koomenti jala barreessaadha. Eega ganama mana irraa kaane as Boolee Mikaa'el dhufnee Abduzaahir ilkee direessa qaba. Direesni isaa dira dhawaa Dr. Saddam biratti jijjiirrachaa ture. Amma gaafa Finfinnee ol galee waan jiruuf Dr. Saddam damee isaa kan magaalaa Boolee Mikaa'el Finfinnee keessatti argamu bira dhufnee ilkee isaa direessa isaa jijjiirree fi akkasumatti gaa miilaan as baanee amma bakka kanatti argamnaa jechuudha. Kanaaf namoonni ijoollee teessanii wajjin alhamdulillah galata rabbii isin jiraachisee isin magaalaa kana keessatti mudannoo adda addaa waan gaa arkee Abduzaahir hagana haasa'uu ta'a amma waan arkee hunda si gaafachaa deemaa jechuudha. Namni ijoollee wajjin magaalaa dhaqee yaa'u yoo jiraattan koomatti godhuu dandeessa. Kanaaf wantoota arkee hunda si gaafachaa deema. Wanni kun maaliif akkas ta'e, sun maaliif akkasii. Akkasii gaa waliin deemaa jirraa arraan tana gaa waliin magaalaa keessa ka oollu tahaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo teenya laayik godhaa, sabskiraayib godhaa. Yuutuubiin keenya 28 jira 30 nu galchuudhaaf abdii qabnaa jechuu barbaannetti. Kanaafuu arra gaa isaa hojii gabbaanee sababa ilkee godhanneeti. Oromiyaa fi Sumayyaan nudii sun ta'anii isin Oromiyaan isin jalaan deemuuseetu jalaa dhufne jechuudha. Ilkee Abduzaahir tolchina jenneeti. Kanaaf isaanis waan jaan ilaalla akkasuma viidiyoo isaanii hojii kamarru ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyootiin magaalaa arraan tanaa daawwannaa Abduzaahir magaalaa Finfinnee daawwachiisuu deemnu kana fakkaata. Faana turaa isiniin jenna hanga xumura sagantaa keenyaatti jechuudha. Eegaan daawwattoota keenya bakka kanarraa kaane amnatti fufne jechuudha. Magaalaa Finfinnee baruu yoo barbaaddan magaalaa Finfinnee barsiisus yoo barbaaddan yeroo hunda makiinaan deemaniiti namni makiinaan deemee magaalaa hin baruu jechuudha. Kanaaf yeroo takka takka miilaanis deemtanii ijoollee magaalaa barsiisuu hin qabdanii jechuudha. Abduzaahir mee magaalaa Finfinnee tun maal fakkaatti mee hanga agartee keessatti mee? Bareeddudha. Bareeddudha malee. Bareedduudha. Hedduu takka jira. Wantoonni magaalaa amma fakkeenyaa fi magaalaa dira dhawaa argitee turte magaalaa Finfinnee kanallee ammata 4 dura jechuudha. Yeroo Yemen irraa kaatanii dhuftan ammata 5 dura xayyaaraan dhuftee guyyaa sangaa ishaadha. Uumaa waan irraa agartee hin qabdu. Samboodas dhufee ture. Samboodallee tarta akka ol deebitee guyyaa sanillee gartee miilumaan taasikumaan yaamne haajaa dhufnee fixneeti kan hunne jechuudha. Kanaafuu Rabbiin ammoo har'a taraa tana si deebisee akka magaalaa Finfinnee keessatti barattee magaalaa Finfinnee keessatti akka galtu Rabbiin haala mijeessee magaalaa Finfinneetti si galche jechuudha. Galata Rabbii. Kanaaf amma gaa magaalaan Finfinnee bifa kanarra jirti. Yaa'u amma garaagarummaa gaafa dhiyoo dhufteetii fi amma adda baasuu beekuu hin dandeessu.
gaafas konkolaatuma yaanee keessaa baane jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenyaaf waan sitti mul'atee waan sitti tolee ka'imtuuf jechuudha inshallah gara fuulduraatti. Amma magaalaa Finfinnee kana keessatti wantoonni ati arkin hagana harkuutis hedduu jira. Kanaaf magaalaa Finfinnee kana keessatti barattee cimtee jechuudha. Waan sirraa eegamu godhuu dirqama keeti. Nuti ammoo haala barnootaa si mijeessuun akka barnoota kee bakkaan geessu akka barnoota kee cimtee barattu akka barnootaan biyya tana gara fuulduraatti warri hooggansa biyya tanaa isin jechuudha. Biyya tana gara fuulduraatti biyyi keessan isin galaami. Kanaaf sirriitti barnoota keessatti cimsanii biyya teessanii sirriitti barattanii akka itti cimtan asumaan isinitti dhaammannaa jechuudha. Kanaafuu mudannoo fi waan silaa argite walumaa galatti boodarra kaasoo ta'a inshallah. Abshir. Kita ono. Supermarket. Laala amma bakka kuni Walloo Safar jaamaa jechuudha. Walloo dha. Walloo Safar. Walloo. Walloo Safar jaamaa. Mashallah. Mana kata pin China kana. Fooqin sii kana fakkaata. Iya. Mana kata pin China kana. China moo magaalaa tana bar namni fooqii tana ijaaru jiru irra baay'een China ba. Kanaafuu mallattoo irra kaan isaanis asii hoteela qaban daldala qaban waa hunda as keessa kan jiran. Saniifuu jaarmeen biyya kanaa irra hedduun supermarket Itoophiyaa maal agaree? Gana ol baatee garta kana qofaami dachii irra supermarket. Supermarket akka keeman kan maal agaree? Wayi seentee gana seentee laaltaa jechuudha. Salaam. Supermarket adda addaatti jira. Magaalaan akka ajaa'ibaa guddoodha. Salaam Itoophiyaa. Kunoo maali siree waan guddaa dhaabbatu. Siidaa ganaa jalqabu eegalti. Bakka kana bakka karaa bakka waan takka deemee jira. Asfaaltii jala waan takka deemu reetes waan faa saaskiloo faachitti oofta. Dhaqa. Reetee faates. Isa bakka jechuudha bakka sabiin bakka wanni dhaamalee yamani waan irraa himan hin qabdu warratti immoo gaafa san ijoollee isii magaalaa Suwaadilas hin qabdu isiin bakka takkitti sabiin bakka ijoollee paarkingii keessa bakka taphachiisan. Bakka san malee bakka biraa kam galtu hin qabdu. Wanni jiru supermarketii. Marketii asin manjiru kunis market. Acha keessa bakki taphatan hin jiru. Hin jiru marketii keessa asis nama jira reesu. Fooqii keessa bakki taphatan ijoollee taphachiisan. Akka wannaa faatti. Akka dirree mool fa'a. Akka dirree mool ni jira. Dirreedhaan fooqiin dirreedhaa guutuu yoo idaamtee dangana nageessidha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwannaa keenya akkuma ta'uuf jira. Bakki tuni ni beektan jee yaada. Warri beektan komantii jala kaa'abo. Warri beeknaniif naaf warri beekneef naa. Warri beekneef moo. Nundi sarree maaf bakka san ta'e yoo jaana. Ijoollee baanta. Ijoolleen baan. Daawwattoonni keenya. Daawwattoota keenya. Niif naafi. Halaala ni. Bakka tana moo. Magaalaan Finfinnee wallaalchiftee jirti bakka tana bakka sanii nama keessa dhufee beeka malee hin beekanii mar. Kanaaf inshallah Sumayyaa fi Oromiyaa isaas finnee nundi isaan gisee gallee ammaa irraa nundi sun ta'anii viidiyoo irratti ni arganii. Viidiyoo gisee nasi bira shaakan. Jechuun viidiyoo sana ni arganii. Gisee tii lakkisee booda kana jechuun bar duba isaan yeroo sun jaamu. Taati yaa'in oggoranis ni taati. Laayee. Beeytan laa bakka toliki beeytan erga kitti.